Maaliif immoo kennaa keenya kennina? Maal akka ta'uuf kennina kennaa keenya nuyi? Inni tokko osuma amma haasa'aa jirru amma gaa nuyi hojii waldaan hojjechaa jirtu kana hojjechuudhaaf kennaa kenninee hojiitti gallaasa jedhu karoorfachaa jirra. Kanaaf inni jalqabaa hojii waaqayyootiif kennina. Akkuma sila isiniin jedhee baroota keessatti namootatu hojii waaqayyootiif kennee hojiin waaqayyoo hojjetamaas ga'e. Dhaloota eebbifamoo ta'an, dhaloota waaqayyoon dhaga'an kennaa dhufee as ga'e. Hojii waaqayyoo kana hojjechuun immoo carraadha. Kana sirriitti na dhaggeeffadhaa. Hojii waaqayyoo hojjechuun carraadha. Waaqayyoo nama barbaade hojjechiifata malee namni nan hojjedha gatee dheebin hojjechiisu waaqayyo. Nama carraa qabuufi hojii isaa akka inni hojjetuuf kennaaf waaqayyo. Macaafa seenaa bara boqonnaa 22 gaafa dubbifannu seenaa ta'e erganna achi kutaa sana bal'inaan dubbifadhaa. 29 sitti fuftanii achumarraa dubbifachuu dandeessu. Bara mootummaa isaa keessa Daawititu waaqayyoof mana qulqullummaa ijaaruu barbaade. Lakkee waaqayyo ati naan ijaarte. Mana harka keetiin naaf ijaaramu ani hin barbaadu jedhe waaqayyo. Garuu Daawit maal godheera? Fedheera. Daawit akkas jedhe lakkoofsa 7 irratti. Daawit yommuu ilma isaa Solomooniin yaa ilma koo ulfina maqaa waaqayyoo gooftaa kootii fi mana qulqullummaa ijaaruun yaada koo keessa ture. Garuu dubbiin waaqayyoo gara koo dhufe ati waraana baay'ee waraantee harki kee qulqulluu miti. Iji koo duratti lafa irratti dhiiga namootaa baay'ee waan dhangalaaftee fi ulfina maqaa kootii fi mana hin ijaartu. Hin ijaartu jedhe waaqayyo. Carraasaa nama kan biraadhaaf kenna. Egaa inni iyyuu carraadha jechuudha. Nama carroome nama waaqayyo gargaaretu waa hiixate waa hojjechuu danda'a. Kanaaf nuyi har'a dhaloonni har'a jirru kuni bu'aa abboota amantii kaleessaati. Har'a warra waldaa kiristaanaa keessa teenyee wangeela dhaggeeffannu kuni bu'aa aarsaa abbootii kaleessaati. Abbootii amantii kaleessaati. Akkuma keenya kana bara isaanitti hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf gaafatamanii hojjetan keessa waa hojjetamee gatii darbee dhufeef nu bira ga'e malee akkasumatti samaa irraa xobinne lafa buune miti. Kanaaf warri darban suni warri kaan aarsaa lubbuu kaffalan, warri kaan qabeenya isaanii kaffalan, warri kaan beekumsa isaanii kennan, warri kaan yeroo isaanii kennan, yeroo kennuun qabeenya guddaadha miti. Qabeenya guddaa yeroo waaqayyo nuuf kennan. Yeroo isa kaleessa nu kaleessa darbe bakka har'as deebisuu hin dandeenye. Waan kaleessa hojjenne garuu har'atti kaa'achuu dandeenya. Yeroo isa kaleessa gubne garuu har'a deebisnee fiduu hin dandeenye. Yeroon baay'ee mi'aadha jechuudha, baay'ee qaalii. Kanaafiyyuu yeroo isaanii kennan. Egaan isaan waan isaan hojjetanii hojii wangeelaa isaan hojjetaniin ergaan kun har'a nu bira ga'e. Nummoo dhaloota boriitii fi bakka isaan itti taa'anii sagalee waaqayyoo dhaggeeffatan, bakka itti wangeelli lallabamu, bakka itti dubbiin waaqayyoo dubbatamu, bakka itti maqaan waaqayyoo waaqeffatamu ijaaruun kan keenya. Kanaafuu dhaloota boriitiif wanta ta'u, ijoollee keenya boriitiif wanta ta'u, dhaloota dhufuuf wanta ta'u har'a itti gaafatamummaa hojjechuu nurka jira jechuudha. Kanaaf akkaataa kanatti beekuun nurra jiraata. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Akkamitti kennina? Inni guddaan isa kanadha ilaaga. Kennaa keenya jaalalaan kennina. Sina jenneeramti waaqayyoof of kennina dura jenna. Amma kennaan nuti waaqayyoof kenninu waaqayyo akka nuti jaalalaan isaaf kenninu barbaada. Yoo nuti nama saalfannee kennine namaaf kennine malee waaqayyoof hin kennine. Dhufuu danda'a birriin garuu waaqayyoo hin fudhanne jechuudha. Kanaaf iyyuu dura buutonni seenaa baraasa tokkoffaa boqonnaa 29 lakkoofsa 9 irra dura buutonni isaanii fedha ofii isaaniitiin garaa guutuudhaanis kennaa waaqayyoof waan dhiyeessanii fi namoonni hin gammadanii. Daawit mootichis baay'ee gammadee jedha. Akkamitti kennan namootatu fedhii isaaniitiin kennanii garaa guutuudhaanis waaqayyoof kennan. Kanaafiyyuu waaqayyoo namoonni waaqayyoo suni hin gammadanii mootiin isaanii dhimma sana irratti hojjechaa tures hin gammada. Waaqayyoo sitti gammada jechuudha. Seenaa baraasuma sana boqonnaa 29 lakkoofsa 14 siladhaan immoo fedha keenyaan jedhanidha. Fedha keenyaan akka kanatti akka kenninu kan nu dandeessisteedha. Dirqamaan utuu hin taane fedha keenyaan akka nuti kenninu. Kanaafiyyuu kennaa keenya jaalalaan kenninu. Waan nuti jaalalaan hin goone jireenya hafuuraa keenya keessatti fudhatamaa miti gama kamiiniyyuu. Isa kana duwwaa miti jechuudha. Inni kan biraan akka humna keenyaatti kennina. Akka humna keenyaatti kennina jechuun nama hundumtuun kennaa jechuudha.
karaa kan biraa garagalchuunsa. Sagaleen Waaqayyoo akka humna keenyaatti akka nuti kenninu nu barsiisa. Humna keenya egaa tokko nutu beeka, lammatammoo eenyutu beeka? Waaqayyootu beeka. Humni keenya hammam akka inni ga'u yeroo tokko iddoo humna keenya irra gadi xiqqeessine waa goonani. Garuu Waaqayyo humni keenya iddoo inni ga'u beeka. Yeroo tokko immoo namoonni humna isaanii olis ofitti fe'anii rakkatu. Innis hin barbaachisu. Humna ofii gadi kennuunis hin barbaachisu. Humna ofii ol kennuus Waaqayyo hin barbaadu. Maaliif Phaawulos yeroo saba sana barsiise isinis akka rakkan warri rakkatanis gargaarsa akka hin dhabnetti lamaan keessan akka fayyadutti. Kanaafiyyuu waan gochuu dandeenyu qixa isaatti goonaa jechuudha. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 11-12. Egaa jaalala keessaniin waan gochuudhaaf qophaa'u akkuma taatanii waanuma qabdaniin hojiirra oolchuu isaas fiixaan baasa. Namni kennuudhaaf qophaa'aa erga ta'e wanti inni dhiyeessu suni akka humna isaatti fudhatamaa ta'a malee humna isaa gararraatti miti. Sagaleen Waaqayyo kun dhugaa isaati gaa. Yoo tasirraan dhangala'aftee jiraan sii dhangala'aa jennee amma sitti dhaabannee isinitti waqabnee akkuma jara sanaa yoo ta'an hin barbaachisu jechuudha. Godha keenyas nuunis kan beeku Waaqayyoo fi nuyi jechuudha. Kanaaf akkaataa sanatti. Kanaaf iyyuu karooraa fi itti fufiinsaan hojjetama hojiin kun. Egaa amma girriidhaan yeroo waa hojjennu kana duwwaa kennina tun taane waaqeffannaan keenya amma lubbuun keenya foon keenya wal keessa jiruttidha sababii ta'eef amma waa'ee ijaarsaatiif duwwaa tun taane waan bara jireenya keenya hundumaa Waaqayyoon yeroo waaqeffannu ittuma fufnee waaqeffanne sababii ta'eef karooraa fi itti fufiinsaanidha jechuudha kanii. Hojiin kun kennaadhaan Waaqayyoon waaqeffachuu kan inni geggeeffamu jechuudha. Kanaafiyyuu kun immoo bu'aa mataa isaa danda'e qaba jechuudha akka sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyootiin isinitti qabeenya keenya irratti fi guutummaa ofii keenya irratti beekamtii Waaqayyoof kennuun Waaqayyoon galateeffachuudha. Waaqayyootu ittiin galata argata. Waan nuti goonuun kennaan nuti kenninu bu'aa maalii nuuf qabaasa jedhu yeroo ilaallu immoo qabeenya keenyaa fi guutummaa ofii keenya irratti beekamtii Waaqayyoof kennuu keenyadha. Kennaa Waaqayyoof kennu. Maddi argama koosiidha. Maddi argama qabeenya koosii siidha jechuudha Waaqayyoon. Egaa Waaqayyo harkaa fudhanne mitiire? Moo kiisii keenya keessa gatii jiruu fi kan keenya nutti fakkaatu tarii akkasumatti fakkaatan madabalate. Fedha keenyaan akka kanatti kennuu kan nu dandeessifte nuti eenyu erga jedhanii dubbatanii booddee sila seenaa baraa isa tokkoffaa boqonnaa 29 lakkoofsa 14 irra yeroo ilaalle wanti hundinuu si biraa nuuf dhufa. Waanuma si harkaa fudhanne keessaa siif kennine. Amma biiroo keenyatti ganama gaafa kaanee dhannee miindaan dhufu miindaa koo hin dhannu. Garuu miilla ittiin dhannee sammuu ittiin teenyee hojjennee yeroo itti hojjenne sana hunduma isaa eenyuudha kan nu kennu. Hin amantu kanatti. Egaa situ nuuf kenne isumati nuuf kennite keessaa immoo siif kennina. Ela hoo'uuti Waaqayyo akkas godha akkaataa inni itti gaafatu. Fakkeenyaaf kurnoo keessaa hoo'uuti dhibba kana fudhadhuuti fudhan deebisinaa kennee. Kiisii keessa gaadhee maali? Anoo waan hin godhadhu waan baay'een qaba maalatoo qabdaati jennee deemna jechuudha. Yeroo sana Waaqayyo harkaa fudhachuu keenyaa fi maaliin goone jechuudha beekamtee hin kennine jechuudha. Isuma silaa lakkoofsa 29 lakkoofsa 16 immoo kun si biraa nuuf kenname hundumti isaas kan keeti jedhe Daawit. Si biraa nuuf kenname hundumti isaas kan keeti. Gama kan biraatiin Waaqayyoof ulfina kennuu keenya agarsiisa jechuudha. Fakkeenya boqonnaa 3 lakkoofsa 9-10 dubbifadhaa. Qabeenya keetiin ija midhaan keetii hundumaa keessaa isa duraatiin Waaqayyoof ulfina kennee. Fakkeenyi inni ammaa kun jechuudha. Kan biraatiin eebba irraa arganna. Eebba oomisha keenya, eebba hafuuraa arganna Waaqayyoof yeroo kenninu. Eebba nu eebbisa Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa Waaqayyo akka namoota namarraa fuudhee macalluma jechuuf utuu hin taane ittiin nu eebbisuuf nu kennisiisa Waaqayyo. Yoo nu gargaare nu kennisiise dandeeyyuudha. Eebba arganna jechuudha. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 10 qabadhaati dubbifadhaa. Mana koo keessatti nyaanni akka ta'uu fi raajii Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 10 mana koo keessatti nyaanni akka ta'uu fi 10 keessaa tokko guutummaatti gombisaa kootti galcha. Ani immoo ittisa bantii Waaqaa banee eebba danuu isin irratti yoon dhangalaasuudhaa baadhee fi horaati na ilaalaa. Horaa ilaalaa gaazatu jedhee. Anatu jedhe miti sababii ta'eef qoraa ilaalaa. Yookiin immoo qoramaa ilaalaa. Lamaan kana keessaa tokko.
Yookiin qoranii ilaaluudha yookiin qoramanii ilaalamuudha bakka. Kana lamaan keessaa tokkodha jechuudha. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti immoo namni harka isaa utuu hin guutin facaasu waa'ee kennaa irratti dubbate kutaa sana guutummaa isaa dubbifattan waan addaa argattu kutaa amman jedhu Qorontoos lammaffaa boqonnaa 9 guutummaa isaa dubbifadha. Namni harka isaa utuu hin guutin facaasu harka isaa utuu hin guutin galfata. Isa sila jenneedha jechuudha. Utuu humni isaa danda'u godhee qabatee akkas kan godhu waa xinnoo ishee jechuudha. Utuu harka isaa hin guutin hin galfata. Namni harka isaa guutee facaasu immoo harka isaa guutee hin galfata. Sagalee waaqayyoota akkas jedhe waan itti daddabale kan koon itti dabaluu danda'a. Sababii ta'eef daayirektiin akkas jedha kun. Fakkeenya boqonnaan 11 immoo horii isaa kan asiif achi bittimsu jira. Bittimsuun kan kennuudha malee isa karaa irratti facaasan miti. Arjoomuu jechuudha. Kana keessa immoo ittuma dabalamaa fi hin adeemu. Namni qabeenya isaa asiif achi bittimsu jira. Kana keessa immoo ittuma dabalamaa fi adeemu. Safara malee kan doqnoomu immoo jira. Safara malee kan doqnoomu immoo jira. Doqna beektu? Kana keessa immoo hin hiyyoomu. Namni arjaan in lalisa. Namni dheebuu nama baasus dheebuu hin baafamu. Garagalchoo isaa ilaaluudha gaa kanammoo. Egaan Phaawulos isa sila ilaalle boqonnaa Qorontoos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti gargaarsi kunis akka kennaa doqnaatti tun taane akka kennaa arjaatti qophaa'ee nu haa eegu. Akka kennaa doqnaatti waaqayyoof hin kenninaa jechuudha. Akka kennaa arjaatti kennaa eebba isaati jechuudha. Inni kan biraan itti gaafatamummaa keenya ba'annee badhaasaaf qophaa'uudhaaf kennina. Waaqayyoof yeroo kenninu. Itti gaafatamummaa keenya ba'annee badhaasaaf qophaa'uudhaaf kennina. Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 19 hanga 21 isa jiru. Qabxiin inni tokko isa kana jechuudha. Yesuus ammoo badhaadhummaa ofii keessanii lafa irratti iddoo bilii fi daana'oon nyaatutti. Hattuunis cabsitee iddoo hattutti walitti hin qabatinaa. Yesuus akkas jedhe. Garuu badhaadhummaa ofii keessanii waaqa irratti iddoo bilii yookiin daana'oon hin nyaannetti hattuunis cabsitee iddoo hin hannetti walitti qabadhaa. Garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhama jedhe. Kanaafiyyuu maal jedhee qabeenyaa keenya yookiin badhaadhummaa keenya yeroo mana waaqayyootiif kenninu eessa kaa'achaa jira jechuudha. Samaa'e akkas jedhaan badhaadhummaa ofii keessanii lafa irratti yoo lafa irratti walitti qabdan bilii fi daana'ootu nyaata. Hattuunis cabsitee hin butatti. Achitti walitti hin qabatina. Garuu badhaadhummaa ofii keessanii waaqa irratti yoon fudhattu jechuudha guyyaa tokko dhaquun hin hafu gaandumtu yaa'ee dhaqa. Guyyaa tokko waaqa irratti badhaasni qophaa'ee jira jechuudha. Waaqa irratti iddoo bilii yookiin daana'oon hin nyaannetti hattuunis cabsitee iddoo hin hannetti walitti qabadhaa. Amanamaadha jechuudha harki waaqayyo. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoon harkaa fudhatee iddoo tokko hin kaa'u garuu ol kaa'ee waan nuti kenninee fi gatii isaa kaa'in. Hin amanna waaqayyoon. Hin amantaa akka waaqayyo akkas gochuu danda'u. Amanuun eegaa dirqamadha. Kanaaf waan nuti goonu waaqayyo hin irraanfatu tasuma. Galmeessee kaa'a jechuudha. Waaqayyo hojii keessanii fi isa jaallachuu keessanii isa isin warra isaaf qulqullaa'an gargaartan ammas gargaaruutti jiraachuu keessanii agarsiiftan hin irraanfatu hin jal'isus jedha sagaleen waaqayyo Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 10. Waaqayyo hin irraanfatu hin jal'isus waan nuti goonu. Kanaafiyyuu kennaa keenyaanii waaqayyoon akkaataa bu'uura sagalee waaqayyoo kanaatti waaqayyoon waaqeffanna. Kun paartii waaqeffannaatina. Malee amma waa'ee fundraising miti jechuudha. Waaqeffannaa akkasii waaqayyoo jireenya keenya keessaa kan inni barbaadu keessaa tokkodha waaqeffannu. Faarfachuu keenya biratti, lallabuu keenya biratti, kadhachuu keenya biratti kanaanis waaqayyoon waaqeffachuu keenya hin barbaada jechuudha. Kanaafiyyuu bakka itti kenninu adda baasnee beekutu nurra jiraata. Bakka itti kenninuu fi akkaataa itti kenninu akkaataa sagalee waaqayyoo kanatti adda baasnee beekutu nurra jiraata. Namoonni baay'een akkuma sila siniin jedhe maqaa waaqayyootiin jedhanii nama saamaa oolu. Maqaa waaqayyootiin gatii jedhamee fi dursee maqaan waaqayyoo gatii dhufee fi iddoo arginetti waan qabnu firfirsuu hin qabu. Waan nuti kenninu suni hojii waaqayyootiif akka sagalee waaqayyootti hojiirra ooluu isaatii fi kan mirkaneeffannu ta'uu qaba jechuudha waan nuti kenninu. Waaqayyoof kennina argatee hojii waaqayyoo sana nuti kenninuuf sana hojiirra oolchuu mirkaneeffachuutu nurra jiraata jechuudha. Namoonni baay'een irra kennaa raajummaa qabanii hin beeku namni bakka raajii dhagatii ta'ee fi waan inni dubbatu natti qabata narra bu'a jedheetu itti kenna. Waaqayyo raajii kan inni kenne waldaa kiristaanaatiif. Malee namichichi akka inni ittiin of ijaaruuf kenneef miti waaqayyo. Kanaafiyyuu yeroo kennaa keenya kenninu eenyuudhaaf akka kennaa jiru sirriitti adda baasnee beekuutu nurra jiraata jechuudha. Sababiin isaa ofumaa waan hin lakkaa'amne nuun ilaalamne kennuurraa of eeggachuu nurra jiraata.
hojiirra oolmaa isaa hordofuu danda'utu nurra jiraatu waan kennitu. Akka amantoota keenyaatti waan kennitan kana maalirra oolchite waldaan kan jedhu hordofuun barbaachisaadha. Kanaaf nama dhuunfaa waan ittiin guddisnuuf hin qabnu. Hojii Waaqayyoo waan seenaa qabu bor hojjechuusaa mirkaneeffachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Anasuma irratti fixaa Waaqayyoo isin haa eebbisu.